Sirna gaggeessaa Dr. Alii Birraa guyyaa irraan magaalaa Dirree Dhawaatti uummanni Oromoo haala addaa taheen artistii fi doktora kabajaa Dr. Alii Birraa guyyaa irraan uummanni Oromoo haala kanaan gaggeessee jira jechuudha. Sirna gaggeessaa isaa kanarratti namoonni baay'een hirmaatanii jiran jechuudha. Namoonni gurguddaan biyya Itoophiyaa keessatti jiran mootummaa naannoo Oromiyaa akkasuma ustaazota nama ustaada akka Raayyaa Abbaa Mancaa Sheekamiin biroo dabalatee namoonni gurguddaan sirna gaggeessaa kabajamaa Dr. Alii Birraa kana irratti argamanii jiran jechuudha. Akkasuma namoonni artistoonni Itoophiyaa keessa jiran artistoonni gurguddoon namoonni afaan Amaaraatiin fiilmii dalaguun beekamanii fi namoonni baay'een sirna gaggeessaa artistii yookiin Dr. Alii Birraa kana irratti argamanii haala ajaa'iba taheen gaggeessanii jiran jechuudha. Kunis kabajaa guddaa kennuufiidhaan akka mootummaattis akka konoleera waraana tokkotti mootummaa fi waraanni ajjabanii haala addaatiin gaggeessaa isaaf taasisanii jiran jechuudha. Haa ta'u malee kanarratti uummanni Oromoo garagaraa komii garagaraa dhiyeessaa jira jechuudha. Uummanni Oromoo sababni isaatis Doktorri kabajaa Dr. Alii Birraan kan ittiin gaggeeffame kan sirna awwaalcha isaa irratti yookiin immoo reeffa isaa irratti marame alaabaa Itoophiyaa waan ta'eef jecha uummanni Oromoo qeeqa dhageessaa jira jechuudha. Artisti Alii Birraan kan sirbi uummata Oromootiif waan baay'ee meeqasoo tahee jiru maaliif alaabaa Itoophiyaatiin faayuun barbaachise jechuudhaan uummanni qeeqa isaa dhageessisaa jira jechuudha. Haa ta'u malee mootummaa fi uummanni yeroo ammaan tana achirratti hirmaatanii sirna awwaalcha isaa sanarratti ergamanii sumaa hin jenne jechuudha. Yeroo inni itti alaabaa Itoophiyaatiin marfamee deemu kanatti haati manaa isaatis bakka itti argamtutti akkasuma bakka sabboontoonnii fi artistoonni Oromoo gurguddaan itti argamanitti jechuudha. Artisti Alii Birraan haala kanaan alaabaa Itoophiyaa itti marsanii gara qabritti xiyyaaraan kan geessan jechuudha. Kunis haalli kabajaa itti isaa taasisan taatee waa'ee alaabaa irratti namoonni qeeqa garagara kaasaa jiran jechuudha. Haalli inni itti alaabaa Itoophiyaatiin marfamee deemelleen haala kana jechuudha. Haalli itti uummanni isa gaggeesse akkasuma akkaataan itti salaatanis jechuudha. Akkaataa amantii musliimaa wajjin wal qabatee namoonni musliimaa namoonni gurguddaan sheekotiin gurguddaan biyya keessaa bakka sanitti argamanii irratti salaatanii jiranii. Wanni guddaan ammaan tana alaabaa Itoophiyaa isarratti rakkoon osoo hin tahiin bakka sanitti akkasitti uummanni argamanii aangawoonni mootummaa gurguddaan kabajaa isaan malu godhanii fi gaggeessuun iyyuu waan tokko tahee osoo jiru. Akkasuma artisti Alii Birraan nama Oromoo qofaaf sirbe osoo hin tahiin falmaa mirga dhala namaati jechuudha. Nama mirga dhala namaa kan mirga isaa dhabe akkuma inni mirga namaa hin tuqin keetitti hin tuqsisin jedhe nama mirga dhabe hundaafuu sirbaa ture. Kanaaf alaabaan Itoophiyaa uummata san hunda bakka bu'a jedhanii waan amaniif alaabaa Itoophiyaatti godhanii bakka sabaaf sablammoonni hundi isa gaggeessuu irratti waan hirmaataniif fakkaata jechuudha. Uummanni bilisiginaa kunis haala kanaan alaabaa Itoophiyaa kan itti godhanii gaggeessanii akkasuma namoonni garii alaabaan kun itti maramuun qeeqa gurguddaa yookiin komii gurguddaa isaan irratti uumee jira jechuudha. Sila Alii Birraan kan itti maramuu qabu alaabaa abaa'ooti yoo alaabaan abaa'oo ta'uu hin qabnes alaabaa abbaa gadaatiin faayameeti jechuudha. Gara sila biyya namni irraan hafne gama akiraatti deemuu kan malee jechuudhaani. Haa ta'u malee akka sirna amantii musliimaatti namni tokko erga lubbuun darbee boodatti alaabaa fedhanis itti mul'isan kan achitti isa fayyadu alaabaa Oromoo uffatee gad dhufee fi kan osoo hin taane hojii isaa kan inni addunyaa irratti dalagate hojii gaarii isaatiif namni samman tana kan isaa godhuu barbaachisu du'aa yookiin namni amantaa biraa qabus kadhaadha malee kan isaa godhuuf hin barbaachisu. Yeroo kanatti alaabaa kanamaa uffateen kun isa homaa hin fayyadu jechuudha. Alaabaa Itoophiyaan illee dabruu inni hojii gaggaarii hojii dhalootaa fi dhalootatti dabruu dalagee dabree jira jechuudha. Ammaan tana alaabaa Itoophiyaatti kaanis hojiin isaa uummata Oromoo keessatti hojii dagaageedha. Nama afaan Oromoo eegee bakka tanaan ga'e jechuun ni danda'ama. Nama artii Oromoo takka jedhee lafarraa kaasee bakka tanaan ga'e jechuudha. Artisti Alii Birraan waan hundaafuu ammaan tana alaabaa saniif maal akkas tahee osoo hin taane namu karaa amantiitti amanuutiin waaqa haa kadhannuufiin ergaa kenna jechuudha. Mee sirna awwaalcha isaa kana irratti namoota argaman kanneen akka Adaanech Abeebee dabalatee aangawoota mootummaa gurguddoo kan bakka tanatti argamanii fi haala sochii bakka kana jiru hanga xumura viidiyoo kanatti nu wajjin turuudhaan ilaalaa isiniin jennaa. Gamanumaan gama viidiyootti isin dabarsaa. Shamaa harkafuun hordoftootaa fi kabajamtoota Doolaa Miidiyaa yeroo jalqabaatiif gama chaanaala keenyatti kan dhuftan asumaan chaanaala keenya sabskiraayib gochuudhaan maatii chaanaala keenya tahaa isiniin jennaa. Artisti Alii Birraa dhabutti gadda nutti dhaga'ame ibsachaa asumaan gama viidiyoo sirna gaggeessaa isaa kanatti isin dabarsaa hanga xumuratti nu wajjin tura. Lubbu kootti kan dhiifamte በዚህ እንሂድና እዛ ጋር እንቆም ነው ያሉት።
Okay. Achin dema? Yeah. Okay. Achi bulan. Waya kana. Waya. Seenna jira kot. Bakki darajaan guddaa jira. No gabu. Gabu darstu tala balu. Masjid. Haji pemborong kita itu segala bilisumma hukumma segala ada porti segala senagara bernoda segala jalan kerja segala naga nagenya oda arti orang jalan kita arti semua apa operas ini masih ada orang muda sebagai kerajaan jalan bersuka berisa ada mereka Bismillah.